dandeenya waan jedhuuf barnaamija bishaasaa qabadhee isinii dhufeera. Hanga xumuraatti na faana bu'aa. Jalqaba irratti telegiraama tiktoka jala deemna. Liinkii isaa achi isin agarsiisa. Liinkii isaa telegiraama deemna. Telegiraama dhiifama. Tiktoka jechuu kooti. Tiktoka yoo deemnu obboleessi keenya kuni tiktoka isaa laayinee ka jedhu jala jira. Liinkii isaa hojjetee jira. Isa jala arge liinkiin isa kana isii tana jecha kun isii tana jala deemtanii yoo gadhooftanii saba xiqqoo neetworkiitiif dida. Irra deemnee yaayyaalla liinkii tana jechuudha. Gara telegiraama isaa isin geessiti. Telegiraamni isaa isa kana liinkii isii tana kun tana Yaasin TV jetti. Yaasin TV tana daawuloodii goota jechuudha. Daawuloodii qoreeraanin amma apideeti naan jedhaa jira. Apideeti goota duraan waan buuseeruuf achi booda oppiin jettacha. Oppii yoo jette taphoonni addunyaa akkan sii baha. Been ispoortii kanaan ammas qulqullinni isaa wannaadhaan akkana baha. Ka jalqabaa kanarra dhoofta jechaadha. Ka jalqabaa kanarratti dhoofta. Ammas lakkoofsa tokkorra dhoofta jecha. Been ispoortii piriimii ka jedhu kanarratti yoo dhoofte محللي بي ان سبورتس نجوم الكرة السابقين ريكاردو كاكا الفائز بكأس العالم والكرة الذهبية، كابتن ابراهيم خلفان محلل بي ان سبورتس الفائز بالمركز الثاني في كأس العالم عام 81 لمنتخب قطر، والكابتن محمد ابو تريكة افضل لاعب في افريقيا وبطل كأس افريقيا. شكرا لكم، نلتقي على خير، وشكرا لكم مشاهدينا الاعزاء على حسن المتابعة. لكم تحيات كل فريق العمل هنا في بي ان سبورتس، والمحبة نلتقي دائما باذن الله تعالى في امان الله. Kanaan daawwachuu dandeettanii jechuudha. As keessaa yoo duuba deebinu as keessaa liinkii wayittiin ajeeqaa jira. As keessaa yoo duuba deebine as keessaa baanu asumaan tiktookii biyya kanaa shaasheetuuf fayyadu kana sabiskiraayib laayik gochuun dagatina. Gaafii adda addaa asirratti qophaa'aa. Amma duuba deebine aappii buufne kana irraa aappiin buufne isa kana Yaasin TV ka jedhu kana jecha. Isa asiin lakkanatti hojjeta. Jalqaba irratti dhoofta. Akka lakkoofsa tokkorra dhoofta jechaama. Lakkoofsa tokko kanarra yoo dhoofte bakka tapha kallattiidhaan daawwattaa. Sagantaa guyyaa boollee adda addaa isin himanii. Namoonni karaa kanaa yoo isin dide wannaa galtan jechuudha. Yaasin TV isa lama buuftu. Tokkocho yaa TV piree ka jedhu kana mi'aan haqee ka'ee isin agarsiisaa waan kana. Haqee isa kana hoo haqee kun amma hin hojjete jecha. Pileestoorii keessa galtanii Yaasin TV jettan jecha. Yookiin yaa TV jettu jecha. Yaa TV player ka jedhu kana.
yaa TV player isa kana jecha isa kana app gadi buuftu bu'aa jira jechuudha. Open jettanii seentanii homaa of keessaa hin qabu yookiin as dhiiftee keessaa baata. Innis faayidaa qaba, si gargaara waan ta'eef suduudumaan bakka isa kana buufattan ka halluu diimaa kana jecha Yaasin TV kana liinkii obboleessa keenyaa san jala deemtanii yookiin tiktokii duratti irra deebiin agarsiisuu danda'a. Isa kana buusuu qabdan. Isa kana buufnaan kallattiin tapha hordoftan tapha kamiyyuu tapha addunyaa guyyaa 30 gaggeeffamu biyya Qaataritti kallattii kanaa hordoftu. TikTok san jala deebi'ee isinitti agarsiisa irra deebi'ee obboleessi keenya maqaan isaa isa kana የዓለም ዋንጫን በስልካችሁ መመልከት የምትፈልጉ ጀላ ሊንኪ ካቴ ጀchuudha. Linkiin isiitan sababa neetworkiitiin naditti kunuutti isiitan kunuutti Yaasin TV isiirra yoo dhuftan install sin jetti waan qabbu zeeruuf haaromsinaan jedhaatti haaromsite bifa kanaan laaluu ni dandeessa. Asumaan ofi jettee seenta akkanuma sii baha isa jalqaba kanarra dhoofta achi lakkoofsa tokko irra dhoofnaan kallattiin tapha daawwataa jechaadha. Kun laalta عبد الله العالي هنا طارق الحمام يستعيد الامجاد يا عيني على ايمن جاده ومبدع كالعاده. كأس العالم فيفا قطر 2002 bifa kanaan laalta jechuudha waan hordoftaniif.